Zedduu ati akka jalatti kana akka Baangaalii wajjin dhuftu abdii qabna. Ofuma keetii waan hin taane hojjeta Oromoon arrabsini. I love you Bangali. I love you Bangali. I love you too. Rakko na qabna male iwalalle yaadu wagala mafambite ojo son barbadu. Namicha haadha manansa jiruun ciminaan dhiiste deemtee erga. Nonni itti qabi. Fuula Baangaalii argaa jedhu. Aboota dhis ijoollee wanniiti. Seenaa biraa keessa galtee jirti Baangaalii wajjin. Kijibdi isayyuu akkas. Salphina kun salphina guddaa isayyuu laayivii irratti jechaadha. Naaf kennite rabbii koo obbolaan asimat. Kennitee fi yaa Rabbii Baangaalii si dhungatu. Akkam jirtu. Qorriin danda'amne la. Har'a viidiyoo akkasitti hojjenna jechaadha. Nama tokkoon fudhata la kun. Abbaan tokkoon fudhata. Abbaa tokkoon fudhata kun. Maaliifuu bokkaan roobaa jira. Xiqqoo isin qorraa. Naannoo keenya xiqqoo bokkaanis roobaa jira. Kanamaan kun bokkaan jalqabee hamma yoonaa caamuu dide. Afaan akkanaan isinii dhufe har'a la. Xiqqoo maayikiin kun iyyuu sagalee isin jalaa karris dhiifama naaf godhaaga. Bokkaan roobaa jira. Ashama akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Oromoo Show har'as viidiyoo kabraa qabadhee isinii dhufeetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo bobbaarsoo bashannansiisoo baay'ee isinii qabadhee dhufeetan jira. Akka isin qorritanii mana keessa teessanu beeka isinii galee. Ijoolleen baay'een immoo akka kushiinaa madaamii keessa jirtanus beeka. Kanuma wal qabatee egaa bakka jirtanutti nageenya aafiyaa gammachuu rabbi isiniif kennu isiniin jedha. Har'a wajjin bohaarra wajjin kofallaa akka isin baay'ee na jaallattanu beeka. Koomentii wayii fa'i dubbiseetan galatoomaa isiniin jedha baay'ee hedduu na jajjabeessaa jirtu. Warreen immoo gara isaanii kanatti haaraa dhuftan dafaatti subscribe godhaati maatii gammachuu maatii koflaa. Kana wal makamaan isiniin jedha. Viidiyoodhaan giddaa irratti iyyuu laayikii 1,000 ol gootanii jirtu. Laayikii 1,000 chaanaala kanarratti ji'a meeqa booda argina isinii galee. Hamma immoo laayikii 1,000 akkuma qallii wayii laayikii 1,000 galchitanii jirtu. Guddaan isin galateeffadha. Ammas laayik gochuun dagatinaan isin jedha. Har'as viidiyoo bobbaarsoo bashannansiisoo baay'ee isinii qabadhee dhufeetan jira. Hamma xumuraatti waliin turraa waliin kofallaa. Let's go. Oromoo waa tokkoon isin kadhadhaafani ataraa rabbii jedhaati maqaa daabboo jedhamu kana jijjiiraa ataraa maqaa masoo kana irraa jijjiiraa erga gaafa maqaan kun bahuutii anta akka daabboo nyaadheen beeku jechuudha nan dhiise wallaahi natti tolba dhiiga natti jedha daabboon wallaahi qalbii miti ataraa jijjiiraa rabbiidhaati daabboon maa walitti adeebi'uwan maal kun sila maal maqaa innoo rabbi maqaa isa kenneef qabaa jechuudha maqaa uumamaa sanuma yoo waan mattan maal qaban disin maqaa qoonqoo itti fiddanii moggaaftanii qoonqoo nu laddan qoonqoon keessan halagamu. Namichi inni adamanaan kee jireenyi cimeenaan sidiisee galte sume baay'ee dabate. Rakkoo na qabna malee iwalalle yaadu waggaa lammaffaan bite hojii osoon barbaadu. Rakkoo na qabna malee iwalalle yaadu waggaa lammaffaan bite hojii osoon barbaadu. Jireenya samii gubbaa na himme kanaan qabdu beekuba natti himme qarshiis kanumaan qaba na himme ittiin dhaqadhu gabaa. Shiroon si bitaa indaaqqoo shunkurtii bitaa. Shiroon si bitaa indaaqqoo shunkurtii bitaa. Misiran bitaa indaaqqoo shunkurtii bitaa. Boo waayete mati. Walarfiisoo bacacaa saree. Osoo akkasitti. Namicha haadha manansaa jiruun ciminaan dhiiste deemtee ergaa isaaf ergaa. Siini Wayye. maanta amma shinaatti amma xiqqoo wajjin turre. Beektanii akkan durba gabaabduu hin jaallanne bakka durba gabaabduu akkasuma gaa mudhii ishee qabu waan burcuqqoo shaayii akkasitti qabe natti fakkaatana. Duruu maangaatti burcuqqoo shaayii mul'ata. Duruu asis akkuma nama arrabsita miti. Maal kun? Inni 10 argates, inni 5 argates, inni 0 argates. Walumaa dhugaa qalbitu kaa. Maayikaatti hojjetame. Sabura ko. Mee namoonni dogoggora kan qabdan jirtu? Kunu. Okay. Badoosha. Maal inni gurbaa? Dogoggoran qaba.
dogoggora qabda fuushaatam meebili kuno okay gaaffii meeqa faadha gaaffii torbaffaa torba da'uu sagalii meeqa torba da'uu sagalii meeqa kudha ja'a maarree kudha ja'attee anni kudha shanii dha deebinsaa anni dee abdataan kudha shanii dee sororsitan mili mukkamitan nama abdataan kudha shanii argatee abdata kwantu gurba wata abdata targisiisi kudha shaneetti argattee hin qabamte dogoggora madooshaati fidi በጣም ጥሩ kudashan kunola maine silam damarare batsu hot በጣም ጥሩ deebisa kudashan maliti bolokke dira meraki namasi bayaddo ofisi bayaddo konofi dira meelaa fi ammallee ijoolleen akka jiruun araada ta'anii marii ijoolleen araadaa taatee dhumteetti amma akkas wal qabsiisuun hin jiru durillee yeroo keenya yeroo nu elementarii barannu jechaadha akkas wal qabsiisne beekna namarraa kuchisiisee beeka namni sinarraa kuchisiisee beeka laayifii kana baay'ee yaadadha meemee warri yaadattan shamarran keenya tokko immoo jechuudha abbaa qabeenyaatti malee sooressatti malee neeruma warri jettan dhugaa keessanidha ijijijijiji abbaa qabeenyaatti malee neerumtu dhugaadha dura buukii baafadhu erga buukii baafatte ATM baafadhuuti akkatti birriin baafamu bare mobile bankingiidhaan akkamitti birriin transfer akka ta'u akkamitti kaardiin akka guutamu bare paakeejiin akkamitti bitamu bare ittaasite jechuudha dabalaaf bilbiluuf jettee badhaasaatti isa bilbiltu adda baafachuu bare waxii bukoo xaasa golden goonana mani huni sooressatti malee neeru dhugaa keedhaayi erbe sichimmaa sichi dubartoonni nu fuudhan nu dandeenya dubartoota fuudhaan jiru jaratu nu filataa raka yeroo baay'ee akkasitti naan jedhina malee dhiiruma nagaa fayyaa miila qabu harka qabu argannaan ija na xaawwatina dafaati takka jetteeti emadii anchi maani kun eenyuun ittachi qabi ittachi qabi zamu maal argite hay fuula baangaalii argaa jedhu abocha dis ijoollee wanniti hay mucaafayyaan qabu tabangaal kulo jala kulo ani baangaalii dha jedhaa jiran kulo jala ana kana oromoo liinaa zubar wallahi naasa waasa qaata dhiiseen jiraan jecha namaatiif bootaa kennu qaata dhiiseen jiraan duraanuun kennu an jecha namaatiif bootaan kennu kun ammoo ijoollee faamiliiti kunniin habibi nuraa gabbu haa taani maal godhan amma bangaalii miti bangaalii maal faamilii sitti fidani wanti isaan fidan hin jiru wallahi wanti faamilii sitti ha faamilii hojjettu kana hoo faamilii hojjettu kana hoo atuu mul'atu atuu riikard godhamtu seenaa biraa keessa galtee jirti baangaalii wajjin akkuma argitan mana tokko jiraata isayyuu waqqii dubbatte illee haa ta'u hinkijibdi isayyuu akkas salphina guddaa isayyuu laayivii irratti jechaadha ijoolleen laayivii irratti waan baatanii waan hin taane hojjettanii kaatanii waan hin taane gootanii kaatanii mormuu barbaadan yookaan yeroo laayivii irra gartan of eeggannoo guddaa godha namni yeroo kanatti isayyuu afaan kee irra waan ajaa waan xiqqoo baanaan afaan kee irratti qabata mudatti kana irratti dubbatamaa jira afaan isinii dhiyeessa. Zeddoo atis akka jalatti kana akka baangaalii wajjin dhuftu abdii abdiin qabaa warreen jettan jechuudha. Ana dhageessanii ana baangaalii dhiisaati paakistaanii dhiisaati wallahi summa wallahi muwaaxinaa wajjin nan argitanu jechuudha. Osoo nama baalegee wayii jechuudha zinaa hojjedhee jiraachuu barbaade yookaan haraama hojjedhee jiraachuu barbaade birrii haraamaa barbaadeeti wallahi laazim muwaaxinee tokko jira jettanii kan na kadhatu wayii baay'ee na kadhatan dawmiyyuu maal naan jedha beektanii biiroo qabaa beektanii biiroo kiyyaan siifarrama naan jedhee na kadhatee naan dideen summa wallahi rabbi fuuldura keessa isayyuu muwaalaalaan ni kaadhaan saxxooyii qamaacaa waliin waamu ittanuuf uunuftu bakkee ooltu haraaraa ooltu xuxurooftu wajjiniin zeddoo yeroo qabdu okee albaatii keessatti wati fixadha warreen wajjiniin albaa
ana nan galtu akka ulaa akkaan keessan nu jibbisiisee dhaqaaleqee wallahi Ofuma keetii albaatii ofuma keetii waan hin taane hojjetaa Oromoon arrabsinii. Asirratti wanti isin jechuu barbaadu ijoolleen baay'ee dhaqanii bakka hin taane of ka'anii gaafa namni immoo akka akkasii yookaan immoo akkas jedheeni durbii bareedduun siluma duraan bareedduudha jettee miidiyaa irra baateen ibsitu. Ati bareedduu taanaan keessi keetti akka bareeddu akka tajaajila taate ibsaatta ammas akka namni isin amanni godhaa jirtu ammas maaliif akkas na kadhatee akkas biiroo naaf farrame maaltu fide kan ofuma keessatti qabatteen teessuu ati yoo bareedduu taate keessoodhuma keetti qabdu ibsuun sirraan eegamu jechaadha. I love you Bengali. I love you Bengali. I love you too. YouTube ya. كيف الحال؟ انت زين؟ انا زين. انا بنغالي. سنسيم انا بنغالي. I love you too. I know. Ijoollee maraataa jiran yaalana. Ana tu saalee andadoo jirtu an reakshinii kennuun akka tokko na taateessaa jira. Saalee adadoo. Boleewwan koo dhiira Oromoo rabbi sabrii isiniif haa kennu. Ilaahiin sabrii isiniif haa kennu. Jarri shamarranii immoo dhaamsa gabaabduu isiniif fudheedu. Bangaalii wayii Paakistaaniin Hindiin yoo dudduuba keessan jiraate yoo ammas viidiyoodhuma qullaa'uu daabbottii qullaa'uu bakkeedhaa qabaattanii ila qooma koo qabeen isin kadha rabbiif jedhaa fi miidiyaa irratti asin bayina fammasuu sin assabina asin bayina dhokadha fuuluma keessan suuraa keessan illee poostatina namni miidiyaa irra ba'e as bicuusi fammasuu assabnaan nama feemasii wayii wajjin argamnaan gurgaadii keessaa qoffaramee gudiin keessan ba'a. Yoo dhuma gudiin keessan bahuu dhiiseyyuu isin tobbaasa akkuma kana daagaaf tokko diqqootti jechuudha. Kanaafuu dhokadhaa jala taa'aati yeroo madaamiin nu aarsitee hojii mataa nu bahee bicuusi baqa eddeelli nu dhabnee baqannee dhufnee akka nama baqatu wayii tiktookitti keessatti of argine nuti gastii nama tokko irra bannee afaan bannee iyyinee taphannu waan feenes dubbannee baqa of bohaarsuudha. Waan keessi jirurraan fudhachuudha yeroo nuti afaan bannee iyyinee waan nuun galchine keessatti yeroo nuti gallee iyyinu astaghfirullah subhaanallah rabbisi haa qajeelu nuun jedhaa jaluma taa'aati. Nuti miidiyaa irra malee silkiidhaan malee waa tokko nu biran jiru waan ta'eef akka kan keessanii mana ijaazaa ta'e Bangaaliin Paakistaanii nu qallabaan jiru waan ta'eef hojiin dudda nu kuttee naan gadi dhufnee bicuudhuma si uuma nu galchine keessa gallee bohaaraarra uuma nu galchine keessa gallee aaraarra jaluma ta'a astaghfirullah subhaanallah nuun jedha adara asin bayinaan isiniin jedhe asin bayinaa ijoollee koo warra Oromoo maslaanaatuun isxaachuu. Amin. Kanuma namaatiin qabatanii waa'ee ofii waa'ee keessoo ofii waan jira miti waan xixiqqoo babbaddi miti isaan biraa isa siidhuma dhoskachuu jettee isinis maaliif viidiyoo har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaataa isinitti tolee isin baaree isin gammachiisee dheedhe yaada ammas viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti Oroshoo baay'ee.